Akkam jirtu dhaggeeffattoota oduu dhugaa oduu waaree booddeedhaaf isiniif qabadhee dhufee kan kanatti aananii jiran fakkaatu. Gara oduutti tun darbin dura fuula yuutuubii kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Mata duree oduu. Waraanni Suudaanitti gaggeeffamaa jiru gara daangaa Itoophiyaatti dhiyaachaa akka jiru ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa dubbatanii. Kaamaalaa Haaris duula filannoo jalqabaatiin Tiraampiin cimsanii qeeqanii jiru. Tirampis kanarratti deebii kennaniiru. Utuu gara bal'ina oduutti hin darbin dura oduu gaggabaaboon isin dhaggeeffachiisa. Oduu gaggabaaboon guyyaa har'aadhaaf isiniif qabannee dhufne addi bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin TPLF murtee siyaasaatiin seera qabeessummaa duraanii qabuttan deebi'a malee akka haaraatti galmaa'uu akka hin barbaanne dubbatanii jiru. Dubbii himaa paartichaa kan ta'anii obbo Amaanu'eel Asaffaan caamsaa darbee fooyya'insa seera filannoo irratti taasifameen haqamee kan ture TPLF dhaaba seera qabeessummaa duraanii qabutti akka deebi'u malee akka deebi'u osoo hin taane haala addaa ta'een akka haaraatti galmaa'uudhaaf kan dandeessisudha jedhaniiru. Obbo Amaanu'eel akka dubbatanitti addi bilisa baasaa uummata Tigraay murtee siyaasaa seera qabeessummaa duraan qabanitti deebi'uu fedhu malee akka haaraatti galmaa'uu akka hin feene dubbatanii jiru. Oduu gaggabaaboo lammataatiin gamagamni raawwii hojii paartii fi mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Gamagama kanaanis gabaasa raawwii paartichaa fi mootummaa kan bara 2016 dhiyaachuun irratti mari'atameera. Kana malees karoora bara baajetaa 2017 fi kallattii ijoo bara baajetichaas irrattis mari'atameera. Oduun kun bal'inaan akka qaqqabeenyaan isiniif dhiyeessina. Oduu gaggabaaboo sadaffaadhaan pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haajii Ibraahim Tufaa dorgommii quraana idila addunyaa irratti hirmaachuudhaaf Raashiyaa galanii. Gara oduu bal'inaaf isiniif qabannee dhufnetti isin dabarsina. Fuula yuutuubii kanaa sabskiraayib, sheer, laayik gochuu hin dagatinaa. Waraanni Sudaan gara daangaa Itoophiyaatti dhiyaachaa jira jedhanii ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa dubbatanii jiru. Waraanni Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru suuta gara daangaa Itoophiyaatti dhiyaachaa akka jiru ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa himanii jiru. Waraanni humna waraanaa Sudaanii fi humna addaa RSF jedhamu gidduutti magaalaa Kaartuum bara darbee eegalee gaggeeffamaa jiru namoota hedduu akka galaafate kan beekamu akka ta'e hubatamee jira. Waraanni kun dhaabbachuun saafee ittuma gara daangaa Itoophiyaatti dhiyaataa akka jiru dubbiin himaa Itoophiyaa dubbatanii jiru. Dubbiin himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kan ta'an Ambaasaadar Nabiyyuu Tadlaa waraanni humna Sudaan gidduutti gaggeeffamu carraa gara daangaa Itoophiyaatti bal'achaa akka jiru bal'inaan himanii jiru. Haalli lolichaa kallattii hundaan gara bahaa Sudaanitti babal'ataa jira. Bahaa Sudaanitti kan argamtu immoo Itoophiyaa akka ta'e kan ibsanii kana jechuun carraan gara daangaa biyya keenyaatti babal'achuunsaa bal'atee jira jedhanii dubbataniiru. Dhiyeenya waraanaa Ambaasaadarichi waraanni Sudaan erga eegalee waggaa guute kana keessatti waggaa guute kana keessatti lammiiwwan Itoophiyaa hedduun haala adda addaa jiraatan balaarraa eeguudhaaf hojjechaa akka tures ammas hojjechuu akka itti fufuu dubbateera. Yeroo itti waraanni eegalee kaasee mootummaan koree biyyaalessaa hundeessee lammiiwwan Itoophiyaa Sudaan Kaartuum keessatti argaman 40,000 ol ta'anii naannoo lolaa sanaatti naannoo lolli itti gaggeeffamaa jiru sana keessaatti akka baases himamee jira. Qaamoleen lamaanii waraanicha dhaabanii dubbachuun lammiiwwan isaaniidhaafis akkasumas biyya keenyaafis gaarii akka ta'e kan dubbatan ambaasaaddarri kuni Itoophiyaan tattaaffii waraanni kun akka dhaabatu gochuudhaaf gootu keessatti qooda ishee guddaa akka ta'es dubbatanii jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa mana namaa keessa hojjetan kan hospitaala keessa hojjetan akkasumas kaampiitti baqatanii jiran hedduun balaan kun kan irratti gaareffate akka ta'e dubbatanii lammiiwwan Itoophiyaa biyya sana keessaatti baasuudhaaf mootummaan Itoophiyaa tattaaffii akka godhu ambaasaaddarri Itoophiyaa kun dubbatanii jiru. Gara oduu lammataatti yeroo isin dabarsinu Kaamaalaa Haaris duula filannoo jalqabaa irratti Tiraampii wajjin daran wal qeeqanii. Pireezidaantii itti aantuu Ameerikaa Kaamaalaa Haaris duula filannoo pireezidaantummaa isaanii jalqabaa irratti Tiraampiin cimsanii qeeqanii jiru. Sadaasa dhuftuu abbaa alangaa duraanii fi
yakkamaa keessaa tokko filattuu kan jedhan Kamala Harris hojiin isaanii abbaa aangummaa akka ta'e hin beekama. Trump immoo filannoo 2021 irratti mo'amuu isaanii irraatiin kan ka'e jeequmsa kaasaniiru jedhamanii mana murtiidhaan himatamee kan turan akka ta'es hin beekama. Abbaa alangaa waliigalaa kutaa bulchiinsa Kaalifoorniyaa kan turan Kamalaan namoota 3,000 Wiskaansaanitti walitti qabatamanii wayita dubbatanii morkataa paartii warra Riippaabilikaanotaa Tiraamp burjaajessadha erga jedhanii booddee kanaan dura himannaan irratti dhiyeessanii akka turan yaadachiisaniiru. Tiraamp dhimma daangaan wal qabatu irratti qeequun miidiyaa hawaasaa irratti wanti isheen tuqxe hundinuu gatii hin qabu ni mancaa jedhanii dubbataniiru. Jarri lamaan kan wal qeequ hammeessan Kamalaan deeggarsa qondaaltota paartii Dimookiraatotaa gahaa kaadhimamtuu pireezidaantii akka ta'anii fi haala mijeessuu argachuun hordofteetti. Jarri lamaan kan wal qeeqanii hammeessan Kamalaa deeggarsa qondaaltota paartii Dimookiraatotaa gahaa kaadhimamtuu pireezidaantii akka ta'anii fi haala mijeessuu argachuu hordofeeti. Dilbata darbee waaree booda pireezidaantii Joo Baayiden filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa fuuldura kanaaf filatamu keessaa ba'uu edda beeksisanii booddee pireezidaantii itti aantuun Ameerikaa Kamala Harris dorgommichaadhaaf kaadhimamtee jirti. Filannoon pireezidaantummaa Ameerikaa ji'oota muraasa booddee kan gaggeeffamu akka ta'es hin beekama. Pireezidaantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp si'a lammaffaadhaaf Riippaabilikoota bakka bu'uudhaan kan dorgoman yeroo ta'u, pireezidaantiin Ameerikaa yeroo ammaa Joo Baayiden warra Dimookiraatota bakka bu'anii dorgomuu keessaa sababa of baasaniidhaaf Kamala Harris bakka isaanii buutee akka dorgomtus ni eegama. Oduu kan biraa sadaffaa isiniif qabannee dhufneedhaanii godina Goofaa naannoo kibba Itoophiyaa keessatti namoonni balaa sigigaachuu lafaadhaanii du'an 220 ol akka darbee dubbatamee jira. Namoonni du'an kun kaleessa 157 kan ta'e har'ammoo gara 222 ol guddachuun isaa himamaa jira. Jiraattonni naannoo sanaa rakkoo hamaa keessa akka jiraniidhaa fi ammas gargaarsi duula lubbuu namaa oolchuu akka gaggeeffamaa jiru mootummaadhaanis dubbatamee jira. Balaan kun kan mudate marsaa lamaan akka ta'e hin beekama. Balaan kun inni jalqaba kan mudate sigigaachuun lafaa halkan walakkaa akka ta'ee fi inni lammaffaan immoo edda lafti baree akka ta'e himamee jira. Lubbuu namoota du'anii 220 ol akka darbus himamaa jira. Oduun waaree boodaaf isiniif qabannee dhufne kun kana fakkaata. Fuula YouTube kanaa like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa.